Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media kun sagantaa oduu Oromiyaa Global Media fi oduu wajjin Anibsaa Gadaatiin dura dursuu oduu hangafoota. Itoophiyaan Finfinnee buufata barbaraan wal qunnamsiisuuf waliigaltee mallatteessuun beekameera. Marii dhimma Abbayyaa irratti Itoophiyaa, Suudaan fi Masrii jidduutti Kinshaasatti taa'amee ture waliigaltee malee erga addaan bahame booda qondaaltonni olaanoon biyyattii kanneen gara biyyoota Afrikaa adda addaatti ergamuun beekameera. Biyyoonni Afrikaa hedduun wayita talaallii COVID-19 argachuuf rakkachaa jiranitti kan carraan isaan ga'e argatan ammoo dooziiwwan yeroon irra darbe qabatanii taa'aa jiraachuun himameera. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa yeroo jalqabaaf maaskii keewwatanitti uummatatti bahuun beekameera. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media chaanaalii keenya subscribe gochuun odeeffannoo waayitaawwan akka isin bira ga'u gochuu dandeettu. Amma oduu bal'inaan. Marii dhimma Abbayyaa irratti Itoophiyaa, Suudaan fi Masrii jidduutti Kinshaasatti taa'amee ture waliigaltee malee erga addaan bahame booda qondaaltonni olaanoon biyyattii kanneen gara biyyoota Afrikaa adda addaatti ergamuun beekameera. Biyyoonni sadan haala bishaan hidha guddicha ittiin guutamuu fi itti gadhiifamuu irratti waggootaaf marii ta'an illee waliigaltee irra osoo hin gahamin hafeera. Walga'ii Kinshaasa booda Suudaan walga'icha bu'aa malee kan hafe sababa ejjennoo Itoophiyaan qabatte rakkisaa ta'eef jechuun himataa turteetti. Masriinis ejjennoon Itoophiyaan qabatte rakkisaa ta'eef jiraachuun himataa turteetti. Akkasumas Itoophiyaan filannoowwan adeemsa marii hundaa kuffisuu beeksifteetti. Itoophiyaan gama isheetiin marichi waliigaltee malee hafuu isaatiif Suudaan fi Masrii himatti. Isaan boodas qondaaltonni olaanoon biyyoota sadanii dhimma hidha Abbayyaa ilaalchisuun of hubachiisuu fi deeggarsa argachuuf biyyoota Afrikaa adda addaatti imalaniiru. Xiyyeeffannoon isaanis biyyoota miseensa yeroo mana maree nageenyaa mootummaa gamtoomanii ta'anidha. Niijar, Tuniiziyaa fi Keeniyaan biyyoota miseensota yeroo mana maree nageenyaa United Nation keessaa jara muraasadha. Itoophiyaan ganna kana hidhicha marsaa lammaffaaf bishaan akka guuttu beeksiftee jirti. Masrii fi Suudaan ammoo marsaa lammaffaan guutamuun dura waliigaltee taasifamuu qaba jedhaniiru. Kan hordofees Itoophiyaan biyyoonni lamaan gara ogeessota ragaa wal jijjiiruuf hojjetu akka ramadamaniif gaafachuun ishee ni yaadatama. Pirezidaantiin Itoophiyaa Saalawarq Zawudee fi ministeera bishaaniif jallisii Enerjii Dr. Silashii Baqqalaa waliin ta'uun gara Niijer imalaniiru. Qondaaltonni olaanoon kunneenis turtii isaaniin dhimma hidha Abbayyaa irratti pirezidaantii Niijer Muhammad Baanzoomii fi ibsa taasisuun Dr. Silashiin kara fuula tiwutarii isaaniin beeksisaniiru. Akkasumas pirezidaanticha waliin mari'achuun alattis ministeerota waliin marii fi daawwannaa taasisuu himaniiru Dr. Silashiin. Akkasumas tibbana daawwannichatti haala qabatamaa naannoo Tigraay dhimma marii hidha Abbayyaa, waa'ee filannoo itti aanuu fi wal dhabdee Suudaan waliin jiru irratti ejjennoo Itoophiyaa beeksisaniiru. Itoophiyaan rakkooleen Afrikaanotaan akka hiikamu amantii jedha jechuun ministeerri ergaa isaanii kanaan ibsaniiru. Gama biraatiin ammoo ministeerri Haajaa Alaa fi itti aanaan ministeera muummee Dammaqaa Mokonnin gara Afrikaa kibbaatti imaluun pirezidaantii biyyattii Seeraa Raamaafosaa waliin marii dhumaa wal fakkaataa taasisuun miidiyaaleen gabaasaniiru. Ministeerri Haajaa Alaa Suudaan Dr. Mariam Al-Saadiq dhimma hidha Abbayyaa irratti dureewwan biyyoota Afrikaa garagaraa waliin marii taasisaniiru. Ministeerittiin jalqaba kan imalan gara Keeniyaatti yoo ta'u achittis pirezidaantii biyyattii Uhuru Keeniyaataa, ministeera Haajaa Alaa Keeniyaa Raahel Oomaamii fi hawaasa Suudaan kan Naayiroobitti argaman waliin marii taasisuun isaanii ibsameera. Marii pirezidaantiif Uhuru waliin taasisanis Suudaan ejjennoo dhimma Abbayyaa irratti biyyoonni sadan waliigaltee irra gahuu qabu jedhu qabaachuu ibsuun isaanii ministeerri fuula tiwutarii isaanii irratti ibsanii turani. Kana malees ministeerri Haajaa Alaa Suudaan kun Ruwaandaatti argamuun marii wal fakkaataa pirezidaantii Paawuloo Kagwaamee waliin taasisuun barameera. Pirezidaantii Uhuruu fi pirezidaantiin Kagwaameen erga ministeera muummee Suudaan Hamdook irraa ergame fudhataniiru. Ministeerri Haajaa Alaa Masrii Saamii Shukur dhimma hidhaa guddicha ilaalchisee ejjennoo Masriin qabdu beeksisuuf gara biyyoota Afrikaa adda addaatti imalaniiru. Shukriin torbaan dura gara Keeniyaa, Morookoo, Afrikaa Kibbaa, Senegaal, Koongoo fi Tuniiziyaatti imaluun ibsameera. Itoophiyaan marii biyyoota sadan mariisisuu gamtaa Afrikaatiin akka itti fufuu barbaaddi. Masrii fi Suudaan ammoo osoo waliigalteen hin taasifamin dura Itoophiyaan marsaa lammataa bishaan hidhicha guutamuu hin qabaatu jedhaniiru. Kana malees Afrikaatti fi gamtaan Awurooppaa akka mariisisaniif fedhii qabu. Hidha guddichi Itoophiyaa kan ijaarsi isaa waggoota 5 keessatti xumurama jedhamee waggoota 10 darbaniif ammallee ijaarsi isaa hin xumuramne.
ijaarsi isaa wayita xumuramutti Afrikaatti hidha guddicha jalqabaa ta'e jedhamee kan eeggamu hidhichi kun amma ijaarsi isaa parsantaa 80 irra ga'uu fi bara dhufutti irra caalan anniisaa maddisiisuu eegala jedhamee eeggama. Itoophiyaan magaalaa Finfinnee buufata galaanaa Barbaaraa wal qunnamsiisuuf hojii hojjetamu si'eessuuf jarmiyaan misooma buufata galaanaa guddicha addunyaa kan qabeenya biyya Yuunaayitid Arab Imireet ta'e Diipaa World jedhamu walii galtee doolaara biliyoona 1 mallatteessiteetti. Buufata Barbaaraa Itoophiyaa fi Somaalilaand walitti misoomsuun karoora biyyoota lameenii yoo ta'u, Itoophiyaan waan gama isheetiin jiru eegalteetti jedhan ministeerri geejjiba Itoophiyaa Daagmaawit Mogoos. Buufanni kun misoomsuun ulaa dinagdee naannawa kana jiru kan carraan itti cufamee ture waan banuuf Itoophiyaa fi Somaaliyaa irra darbee addunyaaf faayidaa guddaa ta'a jedhan jarmiyaan Diipaa World jedhamu. Daandii buufata Barbaaraa irraa hanga magaalaa daangaa Somaalilaand fi Itoophiyaa jirtu Wacaaleetti jiru ijaaruunis qaamuma piroojeektii kanaati. Piroojeektiin misooma buufata Barbaaraa kun baajata jarmiyaalee gurguddaa addunyaa lama Abu Dhabi Fund for Development fi UK Department for International Development ramadamanii hojjetama. Piroojeektiin kun xumura bara kanaatti hojii eegala jedhamee eeggama. DP World buufata galaanaa Barbaaraa irratti dabalataan buufataalee biroo mana kuusaawwan gamoowwanii fi mana kuusaawwan meeshaalee daldalaa qorrisiisan tursiisan biroo ijaarsuuf maallaqa doolaara biliyoona 1 ramaduu ibsee jira. Gareen investimentii kana irratti bobba'ee jiru kun dursaa fi hoogganaa Diipaa World kan ta'e Ab Sultaan Ahmad bin Suleyman. Hojii investimentii kun carraa hojii guddaa kan uumu. Hojiiwwan investimentii biroof bu'uura kan ta'uu fi naannawa kana ulaa misooma guddaa kan godhudha. Akkasumas carraa daldala idil addunyaa gosa hedduu biyyoota kanneeniif kan uumudha jedhaniiru. Buufata galaanaa Barbaaraa yeroo dhiyoos carraa misoomsuu guddaa argatee jira. Bara 2016 Diipaa World buufaticha akka misoomsuu fi babal'isuu akkasumas waggoota 30 itti aananiif waliin ta'uun buufaticha hoogganu mootummaan Somaalilaand waliigaltee mallatteessee ture. Akkaataa waliigaltee kanaan biyyoonni handaara galaanaa hin taane fi dachee qofaan marfamtee jirtu Itoophiyaan faayidaa buufaticha keessaa 19% akka qoodattu murtaa'eera. Somaalilaand 30% kan qoodatu yoo ta'u kan buufaticha abbummaan geggeessu ammoo 51% qoodata akkaataa waliigaltee bara 2016tiin. Diipaa World doolaara miliyoona 442 ramaduun buufanni kun hanga inni waggaatti konteenaroota faana 20 ta'an miliyoona 2 keessummeessutti hojjechuu himeera. Yeroo dhiyoos Itoophiyaan biyyoota ollaa ishee hunda waliin hariiroo daldalaa cimsuu fi ulaawwan daldalaa heddummeeffataa jiraachuun beekameera. Sirna waliigaltee mallatteessuu Diipaa World waliin taasifame irratti kan dubbatan ministeerri daldalaa Itoophiyaa Daagmaawit Mogoos Itoophiyaan buufataalee itti fayyadamtu heddummeessuun ulaawwan daldalaa hedduu uumachuu fi daldala ishee fooyyeffachuuf ni hojjetti jedhaniiru. Qondaalli kun tiwutarii isaan irratti akka barreessanitti ulaan daldalaa Barbaaraa misoomsan Itoophiyaan meeshaa alaa galchuu qofa osoo hin taane kan biyya ishee haala salphaan addunyaaf dhiyeessiti jedhaniiru. Yeroo ammaa daldalli Itoophiyaan gara keessaa fi alaatti taasistu 95% karaa buufata Jibuutiin raawwata. Itoophiyaan bara 2018 geejjiba baaburaa saffisaa elektirikiidhaan hojjetu kiiloomeetira 750 eegaltee turte. Kunis daldala karaa buufata Jibuutii taasisu si'eessuu himaniiru. Biyyattiin daandii karaa Jibuutii kanarratti xiyyeeffachuun maallaqa hanga doolaara Ameerikaa biliyoona 4.5 ramaduun geejjiba baaburaa si'ataa diriirsiteetti. Ulaan daldalaa Finfinnee gara Barbaaraa wayita mijatu garuu sochiin daldalaa gara Jibuutii harka 50 qofa ta'a jedhaniiru. Malawiin doozii talaalli AstraZeneca 16,400 kan qabdu yoo ta'u, Suudaan kibbaa gama isheetiin doozii 59,000 kan silaa eebla 13 dura fayyadamuu qabdu harkatti hafeera. Biyyoonni lamaanuu qorannoon akkaataa guyyaa faayidaa isaanii haala nageenyi isaa eeggameen itti dheereffamu qoratamaa wayita jirutti. Waamicha World Health Organization dhiyeessee bukkeetti jechuun gubnee balleessina jechuun murteessaniiru. Dimokiraatii Rippaabilika Kongoon gama biraatiin talaallii karaa walta'iinsa talaallii biyyoota hiyyeeyyiif qoodu Covaxin jedhamuun doozii miliyoona 1.7 dhufeef keessaa hedduun isaanii faayidaan ala ta'eera jettee jirti. Dhuma eebla irratti doozii 1,000 hin caalletu namootaaf kenname. Baachii talaallii waxabajjii 24 yeroon itti darbuu kana keessaa hedduun gara Toogoo fi Gaanaa biyyoota talaallii isaaniif kenname raabsan fixaniif dabarfameera. Talaallii AstraZeneca haala mijataa keessatti diilallaa gahaa argannaan baatii 6 furuu mala.
Akka ogeessonnii fi namoonni siyaasaa muraasni jedhanitti nageenya fi milkaa'ina talaalliiwwanii ilaalchisuun shakkii jirutu ariitiin akka hin raabsamne taasise. Haa ta'u malee gahee kana hangam isa jedhu beekuun rakkisaadha. Ogeessi fayyaa Maalaawii gama Baandaawee akka jedhanitti biyyattiin hamma doozii kennameefitti akka hin fayyadamneef talaallii amanuu dhabu danqaa guddaa ta'eera. Afrikaa kibbaa sodaa utuu dhiigaatiif jecha AstraZeneca fayyadamuu dhaabuun ishee shakkiiwwan jiran irratti waan dabaluu hin oolle jedhameera. Mootummaan hanga danda'an yaaluunis tarii uummatatu akka yaadametti yaadecha fudhachuu dide ta'a jedhaniiru. Qorannoon simannaa talaallii irratti Afrikaan CDC'n biyyoota 15 keessatti geggeeffame akka mul'isutti uummanni lakkoofsi muraasa hin taane talaallii irratti yaaddoo qabaachuu ibsaniiru. Giddugaleessaan dhibbeentaa 20 kan ta'an talaallii hin fudhannu kan jedhan yoo ta'u, Itoophiyaatti dhibbeentaa 10, Koongootti ammoo dhibbeentaa 41 kan ta'an talaallii kana hin fudhannu jedhaniiru. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa Saamiyaa Suluhuu Hasan bakka namni baay'ee walitti qabametti yeroo jalqabaaf maaskii uffatanii mul'ataniiru. Pirezidaantiin duraanii biyyattii Joo Maakfuuliin kan baatii bitooteessa keessa lubbuun darbe maaskii uffachuu kan didan yoo ta'u, jiraachuu kooroonaa vaayirasiin shakku ture. Aadde Saamiyaan Taanzaaniyaan alatti yeroo Keeniyaa daawwatan maaskii uffachaa turaniiru. Jila uummataa gaafa jimaata Daarussalaamitti adeemsifame manguddoon 800 olii fi yeroo haasaa taasisan maaskii keewwatanii turani. Kofalchiisaa haalli jireenyaa keenya geeddarameera, manguddoonni asitti argaman hunda caalaa vaayirasii kanaaf saaxilamoodha. Kanaaf isaaniin eeguu qabna jedhan pirezidaantitti. Dubartiin ganna 61 aangootti erga dhufanii kaasee karaa Maakfuuliin addatti adeemuuf akka qophii ta'an sodaa malee dubbachaa jiru. Koree sadarkaa dhukkubbii vaayirasii COVID-19 irra jiru isaan gorsuu fi tarkaanfii fudhatus dhaabaniiru. Yeroo Keeniyaa guyyaa 2 dura daawwatan yaada gosa kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media sagantaan oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa Oromiyaa Global Media afaan wajjiin turtii gaarii.